yookaan inni akka naa waliin taa'ee anaa waliin fataa jedhu barbaada ta'a. Sa'aatii hin qabu ta'a inni yookaan ammoo waliin hin jiru ta'a yookaan ammoo haala jiruutiin walirraa fagaata ta'a yookaan ammoo dalagaadhaan biizii ta'e ta'a. Sinii galeemi yookaan biyya galee ta'an beekamu saniifuu bakka ichitii dirqiin nama keessaa baasudha. Yookaan namni kun hin dalagachaa jira ta'a haala jireenyaatiin walirraa fagaatee ta'a. Waa baay'eetu jira waan ta'eef. Maatiin kan kee akkam jiru takka anaafisa laayivii kan korratti argitanii hin beeytanu gonkumayyuu anaafisa kan isin beeytanu Facebook irraan yoo an suuraa postote qofa malee guyyaa tokko maniif inni laayivii waliin seennee beeyna waliin seennee hin beeynu akka walitti wal barsiifannee miti meebi an akka inni naa waliin taa'ee fatah jedhu anillee akkuma namni jaarsa ofii qabatee as laayivii kanarra taa'ee geemii taphatu sila caarraan kun anaafisarraa bareeda ture meebi haala jireenyaatiif biizii ta'e ta'uu danda'a yookaan ammoo waliin hin jiru ta'a yookaan namni rakkoo isaa asirra bahee haasa'uu hin barbaadu ta'a yookaan dalagaa jira ta'a yookaan biyya maaltu namaa gala saniifuu boonaa koo dhiifama na of kolchii kottu seen sinii galee rakkina ilma namaa hin beeytan waan ta'eef kun ammoo si dhiisee deeme si hiike namni kaayiroo ara bismillah hasbi allahu ni'mal wakiil wama isin haasoytan rabbummaan isinitti haa ilaala warri nu jaalatan warri nu kabajan mataarra na jiru garuu bakka ani maqaa rabbiitiin isin qabe haga ani akkas yookaan ammoo isinii fidutti yookaan ammoo rakkoon kan koo akkas silaa isin machee miccitii dirqiin namarraa baastu bara wallaahi miccitii namaa dirqiin na dubbisa akkam siifu jirta fayyaadha ilmoon kan kee akkam bakka kanaan achi waan tokko nan gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyyaayyuu na gugube wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Boonaa koo dhiifamaa dhoko. Maal taate siif wadda maali wallahi lazim silaalu daddabee jala kanaa deeme rabbi natti erga maal taate sa? Abbaa kii mucaan kan koo akka malee na jalaa dhukkuba beeyta. Maasi jalaa ta'e? Wallahi boonaa koo meedhiisime na jalaa hin falatame beeyta izaazaa wayitu mureeni. Ayyana amma kam jiraarre amma wallahi omaan jedhu alhamdulillah kalee mana yaalaa geesse wallahi garaan na dadhabe siifoti yaa omaa miti namaan garaa waaqni garaa kiyya kan akkatti uume sin beeku baay'ee takkan garaan na bade jara keenya gaafa namni waa jedhu jecha namaa kana keessaa waatu hubatama maali mukayyafan qabdu ati wallahi mukayyifan qabu beeyta duraani yaa'u yeroo qorraa kilaasii duwwaa keessa isaan seensisee isaan achi keessatti taphatu homaa hin jiru kilaasiin duwwaadha beeyta amma ammoo akka malee gubaa manallee nan jijjiiradhee mukayyifan qabu bakka kanaaf naa waliin saaloonii taa'u saaloonii ammootu xarabeezaatu jira waan argeetu jira akka kan waan asirra kaan ija isaa na jalaa muramee hodhee guyyaa 45tti kunillee asirra falatame akka malee dhaka isa kana ammoo wallahi baay'ee garaa nama nyaata abshir bareeddu tiyya wanti akka boleessa tokkotti siidhaamuu hedduu miira keessan seenini haati dhiiraa ni miidhamti ni jilbiifate jilbiifachuu nama jiru ilma guddisuu miti qabxillaa saree guddisuun baay'ee nama fudhata as keessa immoo miidhama guddatu jira kana jechuun namni akkanumaan guddisee haadha ilmaaniin ta'u beekte bu'aa bayii hedduu keessa darba ashaangolitti boochaan fayyadamee ilaalee abuleetti teenya obsi ati yadda eenyu yooli akkuma kaleessa jechaatiin ture warra sooshaal miidiyaa kanaa miti warra gollaa dachii jala jirus yookiin qabeenya guddaa qabu lafarratti illee isaanii walete ilmaan afurii kanatti daa'ima taate adda ilmoo afurii kana eenyu qabee guddisa amma mucaa abbaa amaanii biratti nagarra ijoollete eessa akka inni jiru beektanii maal dalaga dhugaadha jechiisi sila abbaan manaa namaa fi haati manaa namaa wal cinaa mul'atan garuu ilmoolee akkana guddattu ijoollee tan akkana gudda maaliin guddataa jirti jettanii yaaddaniisi rabbiin barakaa isaanii haa kennu wanti ati ilaaluu qabdu rakkoon harka nama kennachiifti harkan kennatin ati ilmaan guddisaa jirta hadha wanti ati guddisaa jirtu kun heegerii kan kee ka boruuti ijoollee ka bareedinni kan kee ijoollee tana keessaa mul'ata wanti kamuyyuu ijoollee kana keessaa mul'ata laal humni kan kee ijoollee tana keessa jira fuulli kan kee si ciccituu miti yoo inni sirraa ciccitee lafa bu'e maa sirraa citte siin hin jedhu lafatti hin buune ka na argaa bareedinaa fi kireemii dibattee fuulli siin dhumne ilmaan guddisaa jirta
atarra osoo jiraachuullee baatte waa lafaa qabda waan guddaa lafa dhaabde. Abshira obboleetti teenya wallaa waan guddaa dalagaa jirta. Guddinni ati guyyarratti ilmaan tana guddisaa jirtu guyyarratti waan eenyu ol dalagataa jirtaati. Namni gartee gaafa ilmoo guddisu ilmoo takka guddisuudhaaf waa meeqa nama fudhata. Ilmoo takka guddisu ilmoo afur bakka takka mucayyoon daamtituun guddisuudhaa miti. Itti qaxartee nama qabdi isiinuu garteetiniin ijoolleen tun waan jiraattuun hin qabdu. Yaa hawaasa keenya wallaahi laziin rabbiin dandeetti mucayyoo tanaa kenne eenyuun kennine an dhugaa rabbiin isinitti himame. Kaleessa hawwatiin teenya gaafa nu guddistu harma nu qabaa nu guddiste mana ofii keessa teete hagam nu wajjin cinqabte ilmoon tokko hagamiyyaa hagam nama rakkisa. Ilmaan afur ni beekta ilmaan afurii. Een dandeetti akkasiisan qaba rabbiin dandeetti rabbiin gaafa waa tokko kennu waa hundaa waliin utubaa deema. Har'a garii osoo taate kaata lafa ganna itti biraallitte yookaan gargar diigaman yookaan ilmoolee tana fuudhanii gargar baasan. Kunoo gaafa ijoolleen tun argamtu namni akkuma yaadu tokko keessaa naa kenni fayyadee kan manatti dhufeettu jira. Abshir wanti marti nuyi darba to'ataa godha koppiliinki godha uummata keenya mee koppiliinki kana hundi warri 400 jirtan kuni koppiliinki kana mee 4,500 galchaa fi akkaawunti kun haa guddatuuf obboleeyyan keenya. Kanaaf abshir obboleetti teenya haati dhiiraa takkaa kuftee namni hin jilbiiffatte malee jilbiiffachuun homa jiraati. Koppiliinki godhaa fi jajjabee isaanii uummata keenya. Ilmaan kun ilmaan keessanii ilmaan kun hegerii boruuti. Inaaffaa rabbi nu keessaa fuudhu. Ani wallaahi ilmaan qabachuu dadhabe yeroo isin akkas jettu sani. Ani garaan kiyya kun baay'ee takka laafaadha. Waan godhuuf hin qabu teenyaaf biyya baqaa keessa jirra. Osoo biyya baqaa keessa jiraachuu baadhee mindaa fudhutti nuusa sii kenneeti nuusa tiyyaa fudhadha. Wallaahi laziif na argaaf hin dubbaddoon yeroo hedduu ni beeytanii. Koppiliinki kana godhaa fi meeddafaa 5,000 galchaa fi dhugumatti. Waan biraa gochuu dadhabde koppiliinki godhin mana kan akka vaariyaaliin mana kanaa ol ka'uuf waa gartee irratti nama galabbataan jirtu haadhaaf abbaa namaa irratti arrabsaan jirtu harki keessan barakaa argatu warra koppiliinki godhaa jirtu. Jara keenya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja mucayyoo tana ammoo baay'een jaaladha obsa isiitii fi akhlaaqa safuu isin qabdu baay'een takka kabaja rabbiin isin haa jaallatu. Abshir bareeddu teenya wanti martuu ni darbiti ati hadhallee bareeda waan jijjiiramte takka hin qabdu fuulli kan keetillee fuula nama kamiitiyyuu oli. Fuulaanis ni bareedda, akhlaaqas qabda, haadha ilmaaniiti. Maal labdeette addunyaa maalitti goota? Maal goota addunyaa? Nyaattee beela bulaa jirta? Beela bulaa hin jirtu. Kennaa nama eenyuun kennine rabbiin sii kennee jira. Ilmaan afur qabda addaati maasha Allah waan sila addunyaa kanarra rabbi namaa hin kennine. Nan sobee ijoollee dubbiin jirtu kanuma. Namni adda ilmoo takkatti barbaaduudhaaf addunyaa isaa kana dhageeffatu waan ammata meeqa xaare osoo ilmoo takkatti hin jijjiireedhanii ilmoo takkatti jijjiiruu hin dandeessu bar. Kun qabeenyaa miti gati harkaa qabdu. Ilmaan afur kati harkaa qabdu kun qabeenyaa miti. Makiinaa caalee bar xayyaara caalti wallaahi summa xayyaara caalti ijoolleen tunniin. Maalitti goota qabeenya irraati? Kalaas ijoollee guddifataa jirta. Ani osoo qabeenya qabaadhee akkas adda irraa deebitee si waan akkasii kana dubbattu akka hin dhageenyaan. Dhugaa rabbi sitti maan. Maal qabeenya maalitti goota? Biyyee fidda boolla naayita akkam goota? Ilmi namaa kun gartee wanti inni amata meeqa dalagate wanti inni bara meeqa dalagate ilmoo takkatti jijjiiruu hin dandeessu. Dhagayeeffadhoo bayi mataan gara nan laaleeniiti. Dhugaa jirtu sitti maan. Gaafa kana taatu tana aduwwiin tante sitti gammaddi. Ati eenyuyyuu oli qabeenya maalitti goota? Si ilmoon tun si qabeenyaadha. Ilmoo tana qofa qabattee qeeteeti yoo galte akka nama xayyaara 10 yookiin xayyaara 20 biyya buusetti ilaallamtaati. Hadda nama meeqa ilmoo dhabee addunyaa hoo qabaatte maalitti goota ilmoon hin jiraanne. Abshir rabbiin ossi qabuuf hin deema. Rabbiin gaafa waan guddaa namaa kennu si fatana. Fatanu malee rabbi waa takka sitti hin kennine. Ati qabxii argachuun mana barnootaatti baratte yoon fatanamne fatanaa keessa yoon tarre tokkoffaa ba'u lammaffaa ba'u eessa jira hin jiru. Fatanaadha kuni. Haati dhiiraa ammoo jilbiifattee ilmoo san guddifatte rakkinna ofii gabbaatee namatti hin himattu. Dhageeffadhu sitti maan. Waan marataanillee maramannaan jedhani. Gadi obsiiti guddifadhu. Kakaleessa namni gartee gaafa siin daa'ima gaafa afaan hin beekne gaafa achi taa'e kayyii hin beekne guddattee bakka kana geette si dibdi har'a. Kakalee harka kennan harka kennatta hadda ulettanyaa lammata akkana sirraan dhageenye. Dhugaa rabbi sitti himaati. Ati bareeda. Qalbii qabda, qaama qabda, bifa qabda, riskii qabaannaan ijoollee kana rabbi sii kenne. Ati osoo hadda qabeenya illee qabaachuu baatte ijoolleen tun riskii waliin dhalatte. Rabbiin gaafa ilmaan afurii kana fidu riskiin isii guutuu wajjin dhufti. Wallaahi. Gammadii jiraadhu. Eenyuyyuu oli warra amma sirra miidiyaa kanarra deemee akkas ta'a eenyuyyuu oli. Ati nama gadii miti. Abbaan mana keetii fedhu si bira haa jiraatu
fedhu si bira jiraachuu haa baatu. Ijoollee tana bira yeroo takka takka qofan argina suuraa yeroo inni wajjin ka'u. Dhugaadha ilmoo namni guddisu haadha akhlaaqatti godhee kabajaadhaan namni guddisu haadha malee abbaan maqaa fi malee riskii itti barbaada malee ilmoo kabaja qabdu ilmoo safuu qabdu kan qoree gabbaasu manarraa haadha. Jabaadhu waa hundaaf harkan kennatani. Garaallee nun balleessini. Nuti akka obboleessa keessatti ani osoo qabaadhe keessa kiyya rabbi natti beeka. Biyya baqaa jirra nuyyuu biyya baqaallee jiraannu qalbii baqaqtuu hin qabnu qalbii fayyaa qabdu qabna. Du'aa isii gochuun hin irraanfanne. Kanaafuu awureettanyaa gadi baate ilmaan tiyya akkas taate akkana taate akkasirraan nageenye. Ilmaan bareeda guddifataa jirta. Wallaahi. Fuulli keessi dhumuu miti ciccitee sirraa gadaa duudu. Hadda ni beekna warroota agartee miidiyaa kana gubbarraa galgalaa ganama si'achi nama oofu ni beekna fuula isaanii osoo agartee wallaahi lazii waan sareen konsoo irra nyaatti fakkaata. Hin beeknaar. Ilmoolee ijoollee guddisaa jirta maal akka barbaadde taate. Akkuma barbaadde yoo taate ijoollee guddisaa jirta bilaashatti. Kanaafuu ati nama kabaja qabdu haadha ilmaaniiti. Sadarkaa kam keessatti lakkaa'amte? Sadarkaa haadha ilmaanii keessatti lakkaa'amte malee sadarkaa miidiyaa keessa hin jirtu. Puush waraanii hundi keessanuu. Sadarkaa haadha ilmaanii keessatti lakkaa'amtu galatoma buletti teenya. Haati ilmaanii maal qabdi? Obsa qabaachuu qabdi. Waa hunda danda'uu qabdi. Yoo rakkoo rakkatte ilmaan tana keessa laali rakkoon tante achi keessa jirti. Umriin kan kee achi keessa jira. Bareedinni kan kee achi keessa jira. Mucaadha kana bareedu kana eenyu lafa fide. Bareedina kana maaliin bareedaa jira? Fayyaatan teetii fi qaama qalbii kan keetiin qaama keetiin bareedaa jirtu ijoolleen tun. Kana keessatti ufulaaleeti. Ani adda maa fokkatu miti yoo an barbaadde taate. Hawwaleen ta'e akkam jirti. Bifa fixattee coraa fixattee nu guddistee bakka kanaan nu geesse. Maal ati isaanii wajjaa? Ilmoo afur guddiftati bakka takkatti. Akkuma yookaan duraanii saniidhaa miti. Waa hedduu keessa darba namni. Kanaafuu obboleetti teenya akka obboleessa kee tokkootitti ani sirraa hin gammanne jecha teetti sanirratti hin gammanne sirra. Ati har'a ani osoo haadha qabeenyaa ta'ee namni akkasii qabeenya kanaa olii maalitti gootati? Kun qabeenya guddaadha. Akkam goota kanaa oli mimmi galatoom ulfaadhu. Qabeenya kanaa oli akkam goota? Akkasii kanuma isin jechuu barbaada. Ijoollee isinirra dheeresse natti fakkaata. Jaarsi akkanuma dheeresse rakkoon qabu. Noof folchaati jira ulfaadha galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan naguma? Alhamdulillah. Bona rabbiin jazaa si haa deebi'u. Isheenis wallahi ani yeroo makamuu gaafa dhufee ishee arguu fi jala seenu yaani eenyumtuu namni ishee ilaalu sila waan baay'ee barata. Ishii qofa osoo hin taane waan kaleessa dabarsitee qofuma yookaan ciniinsuu guyyaa sanii guyyaa ijoolleen kun dhalatanuu yookaan rakkoo bara sanaa osoo yaadattee shummaanu mucaan har'a madaa'eef akkana sabriin abduu alhamdulillah jetti maaliif kaleessaa santu caalaa waan ta'eef. Anna sabriin hin barbaachisa. Abshiri umaayyuu yaadini. Akka nama ijoollee san guddisuu fakkaata wallahi nama takka qabuyyuu rabbi sin fakkeessine maa meeqa tokko godhatee ol ka'uu dadhabu argaa hin jirru. Guddisa ijoollee immoo ijoolleen biyya arabaa jirtan hin beektan. Hojii galaa gaafa jenne warri mana madaamii ijoollee qabuu baqattan meeqa jirtanii mi tokkittii ka madaamii qabu ishiin ijoollee arfan kana ilaala. Ofii umrii kanaan waan waliin jennus wal qusachuun dirqama. Isheellee jajjabeessuun dirqama. Obboleettii keenya obboleettii keessan biyya ormaa jirti. Ristii haadhaaf abbaarra hin jirtu. Waa gadi baatee ijoolleen kun shonkoraa wayii yookaan boqqolloo wayii cabsatteen dhuftu. Jechoota as jalatti barreessinuu fi gaaffii gaafannu ilaallee gaafachuu waan silaa humna itti godhu kana gochuu fi afaanuma gaarii kana waan biraa gochuu dadhabne jechuudha. Guyyaa barana TikTokii ishii jalaa guban. Barana guyyaa TikTokii ishii jalaa guban san. Wallahi ilaaluu dadhabe'an akka kootti jechuudha. Mee TikTokiin nama kanaa maal taanaan gubate? Sababni isaa maali? Jabaadhaa koppilii kana kuma shaniin gaafii galatoo maarkii keessatti. Asumaan dhiphatini fuula yoo ta'e wallahi alhamdulillah akka gaarii jirta. Warri akkas taatee achi dhaqxee
دوّلة ما جرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت ربنا قامي. نجا الحمد لله قلت ربي. ربي سيفا قدسو إلمان كان كي إلمان ديني رتي قدت ربي سياتاسو ربي بيا بقى كان كيس اللي سيا باسو أنا وان توكو جتشو بربادا إفهمنا قد إسيدو بلي نما براو جندو بديجرا ولهم بيك نغارو يو سياسرتي سي أرجو أكو موبليتي تياتي تبقى انجرامي غران كيانا نيا ربي بكاتي ياد ربي سيادابو أنا ما جتشو بربادا إفهمنا قد إغارو سيلين هي يمسيسني Aisiin qabdu jettiin kun warri as jala jirtan namni 300 kun aisiin qabdu yookiin mukayyafa jedhamaa mi arabiffaan aisii waan hin qabneef mee walitti gurmoofnee aisii abinuu fi please fulli kan kee maal ta'e warri jettaniin OAF akkas ta'e ho'i baay'ee amma yeroon kun ho'a waan ta'eef namni kamiyyuu hin beektan xiqqoosii warruma biyya Awurooppaa jirutu ho'a hin qabne malee yeroo kana keessatti warri biyya Arabaa jirtan hin beektan kanaaf mee walitti gurmoofnee mee namuma 30 nama 300 kana keessaa namuma 30 walitti gurmoofnee osoo aisii binnee fi maal isinitti fakkaata hundi keessanuu mee warri fedhii qabdan lakkoofsa tokko barreessaa dhiifama garuu ansin heeyyamsiisnes waanuma keessi kiyyana dhagaamii dubbadheen namni dirhama 100 riyaala 100 doolaara 50 wallahi rabbirraa argattanii ilmaan isii kanallee ho'aa yeroon kunii utuu aisii binnee fi wallahi waan guddaadha rabbiif jecha akka sadaqaa jaariyaatti niyyadhaati obboleettii teennaa nama baraa hin qabdu biyya baqaa keessa jirti ilmaan 4 guddifti namni ilmoo tokkicha guddisuun baay'ee ulfaateera yeroo kana keessatti warri rabbiif jettanii yoo warri biyya keessa jirtanis hanguma qabdanii warri biyya Arabaa jirtanis warri biyya Awurooppaa jirtanis maaliif dirhama 100 kan taane riyaala 100 hangani jettanii walitti dabalamnee nama 30 35